Naguma keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo haa ta'u. Sinillee akka nagaa taatan abdiin qaba. Warri YouTube channel kootiif haaraa taatan seenaa like share comment gochuun na jajjabeessan sinin jedha. Warri maatinaaf hin taanes kottaa maatinaaf ta'aadha. Har'a kanan hojjedhu waraa arishii yookiin waan akka sinin jedhu ashaakiltii irraa waraqata yookiin baalasa dhiifamu waraqatan jedhamu. Baalasa irraa guuramee nyaata wajjin hojjetama jechuudha. Amma isa hojjechuufan deema. Viidiyoo kiyyaa hanga dhumaatitti na waliin turan afeerraa kootiin sinin jedha. Like share comment gochuun na jajjabeessaa viidiyoon kiyya hin eegala. Amma na waliin turan afeerraa kooti. Dhaggeeffattoota kabajamtoota kiyya waraa arishii yookiin biqiloota nyaatamu kuduraan isaa kan nyaatamu isa kanan hojjedhu. Isa kana hojjechuuf duraan dursee miicuu affeeluudha kan na barbaachisu. Wantoota isaan na barbaachisanis qopheeffadhee jira. Shunkurtii daakame inni kun timaatimii isa kana umarratti kanan itti godhu jechuudha. Inni kun timaatimii keessa godhame hojjetamu, dinnicha, bayduunes, loomii, shunkurtii adii, rooziidha jechuudha kanan itti godhu. Kana hunda isaa qopheeffadhee jira. Isa kana keessatti hunda isaa walitti makuun qaba. Amma na waliin turaa sinin jedha. Timaatimii inni kun shunkurtii diimaa, shunkurtii daakamee, kusbaraa, roozii jechuudha. Roozii in affeelamin usheetuma miicameetuma qofa jechuudha. Intaasee zayitiidha, qimamoota, ashaboo, qimamii gosa hedduudha kanan itti godhu. Qimamii ayinataa 7 fi qimamii gurraacha gosa 7 walitti makame jechuudha. Innaa isa kana walitti makee raawwadhe tanan waraa arishii yookiin waraa biqiloota nyaatamuuf ashaakiltiin isaa hin nyaatama. Ani garuu baala isaanii qofa kanan hojjedhu jechuudha. Isa kana hunda walitti makee raawwadhee biqiloota irraa kanan hojjedhu jechuun foon keessatti hin makne. Kun roozii, kusbaraa, timaatimiidha jechuudha. Kusbaraa osoo hin taane bayduunesidha dhiifama. Kusbaraan kan shorbaa minaamina hojjetamu isa wal fakkaata malee. Isa kana amma waraa arishii affeelee raawwadhe erga bishaan kiyya booda affeelee raawwadhe tanan naan maraa jechuudha. Isa kana hunda isaati bishaanichi kiyyas kenoo na dafee jira. Amma waraa arishii affeelaa jechuudha. Faragitti affeelus osoo bilcheessus osoo hin taane tartiiba isaatiniin wara'icha ergan baala erga sirreesseen booda baala cal jedhame osoo hin taane kan biqiloonni isaa nyaatamu jechuudha. Bifa isa duraanii sanii fi bifti isni ammaa kun baay'ee garaagarummaa qaba. Duraan magariisa ture, amma magaala yookiin waan akka baala caatii fakkaatutti jijjiiramee jira. Inni ammarus akkanan himneef jechuudha. Roozii dura qopheeffadhe isaan, roozii, kusbaraa, timaatimii dura qopheeffadhe isaan isa keessa godhetanan kan ammaru jechuudha. Na waliin turaa like share comment gochuun na jajjabeessuun irraa fatanaadha. Dura bifti isaa magariisa ture, amma immoo bifti isaa jijjiiramee jira jechuudha. Innaa banarra bifaatiniin waraa arishii jedhameetu kan waamamu. Itoophiyaatti baalli kunis ni jira. Biqilootatu irraa nyaatamu. Warri maatinaaf hin taane seenaa maatinaaf ta'aadhaan sinin jedha. Warri na jajjabeessaa turtan guddaa galatoomadha. isa kana hunda saati kana maru jechuudha.
ibsasaa kan duraanitii fi kan ammaa garaagarummaa hedduudha kan qabu. Bishaanichi inni keessatti affeelame kun garuuyyuu hin gatama. Bishaanichi hin gannaqama jechuu kiyya dhiifama. Bishaanichi hin gannaqama. Baalli amma qulqullaa'ee jira. Duras harka kiyyaa niqee jira. Hin daganaa deebi'ee yeroo affeelamu kanas bakteeriyaan isarra jiru hin du'a yookiin irraa deemaa jechuudha. Sirriitti qulqullaa'ee amma isa kana keessa godhee tanaan kan ammaru jechuudha. Na waliin turaan affeerraa kootii like share comment godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Timaatimii isa kana duraan dursee timaatimiidha ittaasee dinnicha haala kana muradheen keessa godhaa jechuudha. Baraddistii keessa ittaasee waraa san maree raawwadhee tanaan itti go'a tartiiba isheetiin jechuudha. Geengoodhaan akkati qopheeffadhee jira. Ittaasee kanaan itti godhu dinnichaadha jechuudha. Dinnichaatti aasee waraa arishii san maree tanaan kanan irra godhu umarratti naanaa goggoge yookaan qimamii aynata barbaadanitti godhuu dandeessanii bifa kanaan tartiibaniin godhamuu qaba jechuudha. Dinnichaas haala kanaan sirreessee jira. Isa jalaa timaatimii inni gubbaa dinnicha jechuudha. Ittaasee waraa arish yookiin waraa san roozii keessa godhe tanaan kanaan maruu isa sanis amma haala kanaan qopheeffadhee jira. Itti baay'isuus yookiin itti xiqqeessuus osoo hin taane hanga wara'aan qabdu jechuudha. Hanga isinii maramuu danda'u itti gochuu ni dandeessanii. Like share comment gochuun na jajjabeessadha. Warri maatii naaf ta'aa tursanis guddaa galatooma. Warri naaf hin taane seenaa maatii naa ta'aa nooraa isiniin jedhee jira. Amma isa kana namaraa jechuudha. Bifa kana fakkaatuun inni maree jira jechuudha. Isa kana tartiibaniin baraddistii keessa kanan godhadhu jechuudha. Isa roozii kanan keessa godhee amma isa kana hundaayyuu namara jechuudha. Baraddistii keessa tartiibaniin godhaa jechuudha. Haala kanaan tartiibaniin hundasaa sirreessinee baraddistii keessa ni kaawwanna. Bifa kana fakkaatuun inni baraddistii keessa tartiibaniin kaa'ee tanan jira. Mareetii fixee jira. Tartiibaniin kaa'uu qabna. Maaliif erga kana tartiibaniin kaa'uu baanne haalli hojii keenya bareedaa yookiin waan qulqulluu goonee sirreessinee bareechinee haala kanaan tartiibaniin godhanne baay'ee filatamaadha. Maaliif hin hiikkatu namarrus immoo xibbiqqi goone sirriitti harka keenyaan gadi qabnee maruu qabna jechuudha. Amma kanan itti godhu shunkurtii adii, zayitii, ashaboo xiqqeessitanii, loomii kana itti godhu jechuudha. Na waliin tura ammallee hojiin kiyyaa ittuma fufaa dhaabbanne. Inni kun shunkurtii adiidha. Shunkurtii adiin baay'ee foolii mi'aawaa fi inni kun naanaa goggoge jechuudha. Naanaa jedhamee waamama afaan arabiffaatiin yookiin qimamii jechuudha. Zayitii yoo barbaadani zayituunii jechuun immoo zayitii gurraacha isa jennu san Itoophiyaatti itti goona baraddistichi akka ofitti hin qabneef jechuudha. Marree haala kana fakkaatuuniin hojjadheetii xumuree tanan jira. Amma saayinii itti godhee raawwadhee ibiddarra kaa'uu qofa kan hafe jechuudha. Loomiidha. Umarratti loomii itti gochuu qabna. Loomii takkas taatu lamas taatu amma kana itti godhu sahaanii jechuudha. Akka innaa daffusan akka hin hiikkanneef waraqatichi
yookiin Balii jechuudha. Asitti waraa arishii jedhama. Asitti waraa arishii jedhama. Afaan Itoophiyaatiin immoo baala nyaatamu. Amma abidda kiyyarra godhadhee bilcheessuuf qofa kan hafe jechuudha. Hojjetameetii xumuramee jira. Bifa kana fakkaatuun hojjetameetii xumuramee jira. Amma bilchaatee jira. Kottaa nyaadhaa. Warri jaalatan nyaata kana warri jaalatanii hojjetamee bifa kanaan xumuramee sahanirra godhee jira. Amma nyaachuu qofa kan hafe jechuudha. Kottaa hunduma keessaniyyuu si waamee jira. Maatii koo, dhaggeeffattoota kabajamtoota jaalatamtoota YouTube chaanaalii kootii kottaa nyaadhaa siniin jedha. Hunduma keessaniyyuu si waamee jira. Haala kana fakkaatuun hojjetameetii xumuramee jira jechuudha. Kana fakkaata hojiin ani har'a hojjedhe yookiin waraa arishii ani har'a hojjedhe. Like, share, comment gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatinaa. Guyyaa biraa viidiyoo biraatiin hangan deebi'ee dhufutti nagaan naa turaa. Turtii gaariin isiniif hawwa. Bye bye.